qabanii wajji tokko taanii achi keessa jiraachuu Oromoo wajji jiraachuu wayya qajuu kun itti dhagaame abbaan Amir Abdullahi alatti gosa gale jechuudha. Ilma gosaa ta'e marcuma kaanii fi moggaafame Amira magaalaa Hararis gosa Oromootis ta'e yeroo duraatiif hariiroon Oromoo fi isaan iddoo ofishaalii ummanni kun akka inkileevitti jiraachuu inkileev jechuun waan marfamee taa'u ta'u akkasirraa interaction yeroo duraatiif bal'atee akka jiraatu godhamee jechuu abbaa Amir Abdullahi jalatti gosa alatti eegenne moggaafame booda bukkuu alaatiitu marcumarra kaa'ee gosummaa kenneef ilma gosaa ta'e jechuu akkasitti eenyu Muhammad Ali Abubakar for the first time kun maqaan Fugug Harar ta'e jechuu miti Harar maqaa Fugug fudhate jechuudha miti jessi gosummaadhaa fi hariiroo biizinesaa magaalaan sun bitachuu fi gurgurachuu hariiroo nagaa ummata kana hedduu jiraachuudha qabdi ummannummaa magaalaa Harar san keessa jiraachuu animosity yeroo san ture diffuse godhuudhaaf hariiroo magaalaa fi baadiyyaa ummata Oromoo qubatu kana jiru walitti baay'isuudhaaf hedduu walitti akka dhiyaatan roolii guddaa taphatee jira. Ammallee jijjiirraa maqaan dhufne hoggaa kana warri magaalaa Hararii keessa jiraatan namtichi kun ummata Oromoo kana wajji walii galuun mirga keenya gosa isaatitti amma ala godhanisa gosuma isaatiif malee nuuf hin dalagu kanaafuu magaalaa tana keessatti influensiin Oromoodhaa babal'achaa dhufuun kun waan hin taane biizinesa illee jarri zaayilaa Oromoon zaayilaa uffatte by the way waan hundaa'u zaayilaa irraa hoggaa dhufee jaldeessa bira hoggaa ol dabran magaalaan waatti buufatan Hararii ummata Oromootiif wanni dhafis magaalaa biizinesaati jaldeessi fully controlled ka ta'u nooleeni haala kanaan trade corridori kana at the end of the way namni control godhu nooleedha nam damruun danda'u abbaan fedhe yoo hayyama isaaniitiin malee so zaayilaa alaa wajji walii galuun isaanii trade corridoriin kun akka bal'atu akka nagaan deemee uummanni adaree kun nagaan zaayilaa akka deeman karaa jaldeessaatiin alaa wajji walii galuun noolee wajjiinis karaa san smoothly akka deeman taasisee jechuudha sirna tokko qaba waan ta'eef gosa alaa ta'e malee still afran kalloo jala wanni jiru is the whole leadership and gosa alaatti marcumarra ta'e malee afran kallootti gosa galee jechuun dandeessa namti so egaa sun smooth ta'e haala kanaan odi deemaa jiranu Masriin warri Turkoo Egyptian warri forces warri jaan kun zaayilaa dhufanii jechuudha jarri hoggaa dhufun warri adaree keessa namni kun Oromootti galeeti Oromoon akka influensiin Oromoodhaa magaalaa fi trade corridorii karaa zaayilaa deemu kanarratti illee dhiibbaa guddaan nurra galee kanaafuu uummanni muslimaa sun eeganuu dhufan isaan muslimaa Aseer Ali jedhanii delegation erganii invite godhan akka magaalaa Harar dhufanii seenan humnaan eega dhuftan biyya tanallee seenaa qabadhaa Amira tokko jira ka ummata tokkotti galee asii gartee mirga keenya warra muslimaa nuti muslima illee yoo ta'an gartee daannootu musliminaaf isaaniif Oromoon hin taane kiristinnaan badhaanii akka jaansan kanaaf jarri hoggaa dhufan dura jaldeessatti nooleedhaan akka maleedhaa wal fixanii iftoo'aa eeguu nama 150 yeroo nooleen ture raba durii afran kalloo humna guddaadha tahiriirse warri akka Orfoo Jiloofaanii ni badana deemsa kana keessatti diiteelii si kan deemu warra hayyoota caammaa nuurfaa fagoo san deemanii tummanni Hararidhaa kun baadiyyaadhaa guursisanii namni beekan dhumu malee colonization kun ummata kana gadi qabuun hin danda'amu qajuun warra waraana geggeessan qofa odoon taane hayyoota illee fagoorraa dhaqanii fuudhanii nama waa beekuun ummata Hararii kana jala deemee guursisee fichisiisee jiru ummata warra muslimaa kaalaa dhufe kana yeroo tana for the first time 1875 for the first time maqaan magaalaa Harar kun gabbahee Harargee bahaa biyya amma ja'antan fully controlling gone Harargee baalle hundo fujalattin galchine garu the big
chance of the present day Eastern Hararge balafan bajanin tan ujala ugalchuu danda'an jechuudha lafa guddoo rogarra haga roga biraatitti akkasitti fully controlling goone dachiin raaftanii jirti Hararguma baafeessaa ammoo biyya guddoo to'atan jechuudha to'annaa isheen jala bulchanii waggaa haga bulansaniif maqaa Harar kun yeroo duraatiif gabbahee magaalaa Harar tanarraa naannoo Harargee bahaa kanatti hojiirra oolee jechaadha. Kun recorded history dha onno. Ragaa viidiyoo naan jettan taate good municipality magaalaa Harar kana keessa recorded history tu jira. Waan barraa'ee ta'utu jira jechuudha. Namni otherwise maqaan Harar kun 1875 dura magaalaa 1875 dura magaalaa Hararraa gabbahee zool Harargee biyya amma jaantanaaf maqaa ture namni joo. Gabbahee evidence san bayanatti muni danda ummatattillee muni danda never exist. Amma eegana 1887 Mililugaa magaalaa gaggabaabsuuf hin deema waan dadhabdanii jirtanii fi 1887 magaalaa Harar eega control godhan booda Harargee ammaa tana Harargee bahaa amma jirtu tana aanaa malkaa bal'oo kan dabalan Harar Awuraajjaa maqaa jedhamutti maggaase eenyu Minilik bulchiinsa Raas Mokonnon jalatti bara 1887 irraa hanga bara 1943 Harar Awuraajjaadha maqaan Harargee bahaa Harar Awuraajjaa duraan magaalaa Harartuun Harar 1885 magaalaa Hararraa gabbahee maqaa Harargee bahaa ture eenyu Harari maguma Harar magaalaa san 1887 irraa hanga 1943tti Harar Awuraajjaa maqaa jiru Harargee bahaa amma minus malkaa bal'oo ana malkaa bal'oo irraa ala haga bara 1943 haga Haile Sillaaseen dheefarraa galee Xaqilaa Gizaatii ijaarutti Harar Awuraajjaadha. Bahaa kana Harargee lixaa amma jaantunoo maal turte yeroo tana 1885 gaafa ituun cabte 1884 gaafa Raas Dargeen faan fuudhanii Galamsoo gubbaan bu'anii magaalaa Galamsoo tana qubatanii qunnee ol amat tokkoof Arsii jalatti bulchan biyyituun carcari amat tokkicha waan 1883 to 1885 amal lamaa fi cinaa ituun jara wallolaa ture kana biyyituun carcari eega Minilik qabatirraa gaafa Harargeen bahaa Harar Awuraajjaa jaamtu from 1887 to 1943 Harar Awuraajjaadhaan minus malkaa bal'oo gaafa bulchaa turan kana malkaa bal'oo carcari jira ture haga 1887 dargiin era jijjiiree Misraaq Harargee Asaadar Akkaabaa fi Miraab Harargee Asaadar Akkaabaa jee bara 1887 gaafa labsa baase Harargee tana bakka lamatti Xaqilaa Gizaatii tokko turte bakka lamatti gaafa adda baasan malkaa bal'oo for the first time cittee Harargee bahaatti gad deebite jechaadha. Amma gaa kuni Ethiopian Bureau of Statistics keessa namni biyya jiru dhaqee ilaaluu danda'u waan ana haasa'u kan Hagar Gizaat ministeer gaafa sanii warra biyya bulchu Itoophiyaa kana keessa Hagar Gizaat ministeer keessa dhaqanii waan kana ilaaluu danda'u faayilii duratti faayilii Hagar Gizaat ministeerii keessa dhaqanii ilaalan. Carcar eega kotoannaa Habashaa jala oolte 1885 irraa bara 1887 lakkoofsa warra Awurooppaatirraa kaasee haga bara 1943tti carcar Awuraajjaa kun Hagar Gizaat ministeer keessa galmaa'ee jira. Ethiopian Bureau of Statistics keessa jira kun. Carcar Awuraajjaadha. Garaagarummaan jiru Baale hoggaa ituu to'atan namni to'ate Baalellee namni to'ate nama Dajjazmaach Walda Gabriel Kajaniin Walda Gabriel nama Kajaniin gaafama ta'a bututuudha Kajaniin kan mucee ciniinne san gurrarraa kute sun isa bulchaa ture Baalee fi Carcarellee walitti eegenni ilma isaa Raas Birru hanga 1943tti inni duunan ilmaan isaatii itti dabree Baalee fi walitti bulchaa ture.
1943 ummanni dura udoo kun hin ta'in dura xaaliyaan seente biyya. Ummatuma ardaree kana beekadhaa ka magaalaa Hararillee gaafa ummanni Turkilleen dhufe warri magaalaa Hararirraa gabba'ee amata 10 akka moo kanaaf Harar akka jedhamtu ka maqaa kana jara itti moggaasu ummata ardaree kana. Gaafa Minilik dhufes jaruma ardaree kana ka fuudhee maqaa kana gartee Harargee Bataa Awraajjaa maqaa jedhamu kun akkatti boo jaruma ardaree kana jara kana gorse isaanuma godhe. Xaaliyaan nama 1943 Harargee Dagalaa Gizaa dura xaaliyaan dhugo seenu maal godhe warra ardaree kun. Kusaneetuma isaan ummata muslimaa kan biyya Minilik faan nurraa fudhatan tan Harargee Bahaa tana beeke Turkiin bulchitullee isaanii gartee warri wanni muslaneen isaanii kajala deemu gartee Cikaashuumiin jaraa ka deemee Oromoo gabbarsiisu ummata ardaree kana turan gaafa ummanni Turkii turan feebarii guddaadha qaban wanni ummanni alaa kun resist itti godhe waan tana ummata alaati wallabii qaban turan hedduu gara mul'ataa keessa resistensii guddaa ture even anni jalleen akkasuma anyway amma gaa Haile Sillaaseen maqaa carcar akkuma Harar Awraajjaa jedhanii moggaasanitti wanneen warri Minilik carcar Awraajjaa jedhanii hoggaa moggaasan Baalellee namni kontirool godhe Raas Birruu waan ta'eef maqaa carcar jedhamu kana jalatti Baalee bulchan from 1885 to 1943 carcar Awraajjaadha Baalelleen Amaara jalatti jechaadha. Amma gaa ummanni xaaliyaan kun hogga dhufanii biyya qabatan maal jee ummanni ardaree kun xaaliyaaniin look ummanni kun bakatanitti isaan xaaliyaan seenan baay'ee way gaafa Soomaaliyaa xaaliyaan 1889 seene sorry hoggaan wanni godhe 18 jechuu kiyya gaafa dura hogganaa sa'uudhaan dogoggoree 1889 xaaliyaan hoggaa dhufa Maqdishoo Soomaaliyaa hoggotu waatu bakatanitti seene warri illiitiin adareedha. Achi keessa jiran Soomaalumaa bulchuu keessatti barnoota waan qabaniif uummata xaaliyaan ni gargaaran gaafa xaaliyaan seenu wajji seenanii duuba look ummata kan warra hawaashii gadi ka guftaa hidhatu kana warra duubatti guftaa hidhatu kana Affaar Wallootirraa hanga Nageellee Booranaatitti bulchiinsa addaa itti dhiyeessine yoo bilisummaalleen dhufte Rippaabilika Muslimaa akka ta'u amiira keenya sulxaana keenya Islamic Emirate akka nuuf ta'utti qajeelchuu qabna jedhanii xaaliyaanii wajji walii galanii Affaar Wallootirraa kaasee Harargee ammaa dabalatee Harargee lixaa ammaa fudhatee Arsii fudhatee Baalee fudhatee hanga Nageellee Booranaatti Harar maqaa jiru qofaan Awraajjaallee miti Harar maqaa jiruun Affaar Wallootirraa kaasee hanga Nageellee Booranaatti bulchiinsa xaaliyaan jala waggaa 5 maqaan Harar kun akka bal'atu hanga Nageellee Booranaatti maqaa bahaa kan akka ta'u ummanni ardaree godhan xaaliyaan itti maxxananii amma 5 divide godhaniiti bulchiinsa Arsii bulchiinsa Ginniir Baaleen jenne Ginniir bulchiinsa Ginniir bulchiinsa Carcar bulchiinsa Ginniir bulchiinsa Arsii bulchiinsa Dirree Dhawaa bulchiinsa Hararii fi bulchiinsa Jijjigaatitti adda fuudhanii bakka jaatti adda godhanii biyya tana bulchan. Nageellee Booranaatti oliin Sidaamoo Gaalaalaandi jedhanii akkasitti maqaa biraa qaba suni. So maqaan histirii maqaa Harar jiru kanan isinitti himutti jedhama. Harar Awraajjaa kature fuudhaniiti Hararuma qofatti deebisanii Affaar Walloo keessa jiru irraa gara Nageellee Booranaatti Hararumatti deebi'ee ammashaneef Hararitti bullee jechuun maqaa kanaan qabu bullee uummata Harariiti ka godhe waan kana. Amma Haile Sillaaseen hoggaa deebuus Harariin way gaafatan. Maqaa xaaliyaan jala ture kana maquma Harariin Dagalaa Gizaa tanuu moggaasii jedhaniin. Biyya Ogaadeen tana Jijjigaan irraan tuyne xaaliyaan Jijjigaan Oromoo jala jirti biyyuma Oromooti xaaliyaan jalatti Jijjigaa gad fuudhanii Somaaleetti hidhanii amataa bulchan san bulche xaaliyaan. Haile Sillaaseen hoggaa dhufu ummata muslimaa kana maquma kana nuu mirkaneessii jedhanii Haile Sillaasee gaafatan. Maqaa Affaar irraa kaasee garan ammallee isaan sulxaana Islamic Emirate wahii dhaaburraa fuula dura ajandaa san hin keenye jechaadha. Haile Sillaaseen laalee waan isaan jaansan didee Baalee
duraan carcar jala turte bara 1885 irraa haga 43tti carcar jala turte tana fuudheeti Baales walumatti fidee Harargee bahaa lixaa ammaa fuudhee Harargee bahaa ammaa fuudhee for the first time in history Harargee Xaqalaa Gizaat maqaa jedhu kana nutti moggaase. Warri carcar maqaa kana dhaga'uun kaalagaallee taatu bulchiinsuma kanaa arguun isaanii ammoo abbaan kiyya dardara. Ogaa carcara amma Harargee Xaqalaa Gizaatiin ogaa waajabu. So bakka 12tti Itoophiyaa tana addaan qoodee 12 san keessa Harargee Xaqalaa Gizaatiin takka turte jecha. Ogaadeen illee itti dabalee Arsii irraa muree akka Xaaliyaan san hin goone Baalee itti dabalee hanga Sidaamotti lafa jirtu san hanga Nageellee Booranaatti muree Affaar Walloo irraa muree Ogaadeen itti dabalee Harargee Xaqalaa Gizaat maqaa for the first time warri lixaa kun Harargee lixaa ummaa biyya majanee ture Mormonitu for the first time maqaa kana wajji wal baruun 1943 never existed. Galatoma Abba Nasir gaafii fakkeenyaaf waan dheeraa kana keessa deemuudhaan nuti gaafii yoo gaafanne gaafii gaggabaabaa gaafanne. Damintura qabaatiin jira. Anu bara ammaa dhufee mi rafee buutiin jira akkasuma ta'ee lama seenaa kana tani. Umurarra gahee. Bu'eerraa buutiin jira. Abshir tole. Mee namni biraan dubbatina hoggaa waa dubbanne Abshir Abba Nasiritti fa'a. Amma Harargeen seenaa teenya keessatti jiru seenaa jechuun waan hamaa fi waan gaariidha. Seenaa teenya keessatti gariin keenya amata gara amata dhibbaa beeyna. Gariin teenya amata dhibbaa fooyi beeyna. Gariin keenya gara amata 70 beeyna. It's part of our history. Dhufe maqaan kun nuti akkam goona waan fuula dura ilma namaa haa ta'u. So maqaan kun dubbeen isaa kana fakkaata. Isin wanni godhamu yoo isin fedhii qabaatanii wanni qabaatan malee never hanga isin feetan qofa deemuun barbaadu asuma qiyyaa wasarratan dhaabaa. Seenaan dubbeen isaa kadabre kana fakkaata. Amma Harargee tana akka seenaadhaatti baranna. Namni biyya alaa jiru kun we can have a healthy debate about our past, the present, and the way forward. Debate godhuun dandeenya. Garuu paarlaamaa miti namni biyya alaa namni jiru kun amma hararraa kaanee Harargee tana hararraa baanee waan biraatan. So namni laayifiin itti fufaa biyya keessa jiraataatuma jireenya Harargee Harargee lixaa jedhaniitu maqaa san qabatee deemaman laayifiin numa deema. Garuu in the process one seenaa teenya dabartee tana haasa'uun we can have a conversation and laayifiin akka biyya jirus akkasumatti deema. Healthy debate illee gochaa walitti dubbachaa deemuun hin danda'ama. You cannot lock the wheel and expect the vehicle to move. Waan hunda dhaabdeetii miti ka jettu deemaatuma dalagataa jiraachaa akka keessa jiruttis egeree ta'e dubbachaa deemta kajoon qaba. Wanni ilaalchi kiyya kana gabaabumatti. Gaafii lamaan gaafachuu fedha ustaas. Gaafii lamaan gaafadhee si kenna. Fayyaa ta'e Abba Nasir deetiin deebifta Abba Nasir keenya inshallah. Yoo nu barreeffachaa deemu gaafii ayyaa wayyaa yookaan dagaddeetiin aarsaa. Gadiin bu'aa ol na deebisi please. Okay. Tole ayyee. Akkaan isin aarsine takkuma takkaan jalaa yoo doonaa gootanii. Ayyee. Tole damintura ni godhamu siifin dursa. Waa lama gaafachuu fedha. Kan duraati seenaa malkan barirraa maal beeytanii seenaan isaa akkamitti barreeffame. Kan lammadaa 18 jettanii mi Abba Nasir? Bara 8 kan barreesse. Barri maqaan sun 75tti maqaan kun moggaa'ee jette. Maqaan sun yeroo jalqabaatiif. Wanni ja'amaa turee fi garaagarummaan kan naannoodhaa fi garaagarummaa onoota kana adda addatti bulaa turuu keessaa waa hedduutu dhiitee jirta. Duuba 1875tti moggaa'e sun
isaantu fidatee dhufe moo maquma warra ichi jiru sun eenyu haa isin beeytanii maquma ummata saniiti dhufanii maqaa san nu moggaasaa jaani. Amma saddeetti mishanii moo saddeetti mishanii moo? Lakki saddeetti torbaatamii shaniitii fi kaanilleen deebisa harkadde maaliif jennaan lachuutu jaruma kanaatiitu maqaa kana nu moggaasaa jeeni jettee jara kaanillee gaafa dhufan Haile Sillaasees akkasumatti jaruma warra adaree jennu kana gee warra jennu san gee malee adaree illee maqaa isaaniiti miti harreen illee maqaa isaaniiti jennee namannu maqaan isaan fidan sun hore kanuma jiru barbaadee kudha saddeet torbaatamii shan sun maqaa san hoggaa dhufanii moggaasan ifi fidatanii maqaa isaaniitiin dhufanii nurra moggaasan moo maquma keenya achi jiru san nu moggaasanii maqaa saniif moggaasa jirra. Yoo naa gale gaafiinte bara 1885 odoo jarriin dhufin dura maqaan Harar jiru magaalaa Hararii jarra 16 kaasee jira siin jeetiin jira magaalaa Hararii maqaan Harar jiru kun maqaa magaalaa Hararii garuu hoggaa jarri dhufee seenu jaraatu hariiroo Oromoo fi amiira isaanii iddoo jiru jibbanii jarri muslimaa tokko dhufe zaayilaa dhagee jechaa dhageenyaan dhaqanii isaan turte warra adareetiif fidee naqe nama dhume nama eegutti dhume nama iftootti dhume nama jaldeessatti dhume yeroo biraa haasoo sun jara kanaa fidee wal fichisiise uummata sana hin hafne ilmi namaa manguddoo bakka takkatti yaamanii nama 62 bakka takkatti raasharan nama waa beeku isaanii godhe waan kana hoggaa godhan maqaa bulchiinsaa kana warra adaree kanaatu magaalaa Hararirraa bara 1975 hoggaa lafa Oromoo magaalaarraa gabbaanii qabatan maqaan kun maqaan magaalaa Harar ture kun Harar maqaa jiru jalatti haga Turko Egyptian Forces area san turan namni goosise warra adareetiin sinjee magaalaa Harar san magaalarraa gabbayee akka lafa Oromollee hammatu. Amma sii galee? Akka isin jettanitti bara 16 jaarraa san keessaas maqaan kun ni ture jette. Magaalaa Hararii. Maqaa magaalaa Hararii. Tole. Ichi booda immoo 1875tti jijjiirame jette sun kanuma lafa jiru san fudhatanii bal'isan malee maqaa jarri fidateen dhufne maqaa isaaniiti moo jarri alaan dhufne no warruma maquma warri adaree magaalaa Harar itti yaamu maquma warri adaree magaalaa Harar itti yaamu kana bal'isanii lafa Oromollee akka hammatu godhan. Okay. Gaafin kiyya kaniin dura gaafadhe malikan bara eenyu bulchaan indi ka ture sun maalirraa beeytanii hariiroo isaa keessatti dhaloota isaa eessattiin dhaladhe jee barreessee kan jiru sanii isin gaafadhe kan lammadaa san ture. Okay. Malikan bar exactly barreeffamni haga ammaa jiru hordofeetiin jira akka gaaritti. Documentii warri Hindiitti illee katabanii jiran uummanummaan Hindiitu seenaa san katabanii jiran. Nama Afrikaa deeme ta'uun isaa beekamaadha. Afrikaa miti bayyummaa Oromoon qubattuu lafa Harargee tanarraa deemuun isaa ifaadha. Harar maqaa jiru kan ammaa kana Harargee tan namni hoggaa barreessu seenaa ji'oogiraafikaalii hoggaa waan sarriifar godhe namni kitaaba barreessu kun define godhu hoggaa barbaade seenaa sanni barreessa maqaa naannoo Harar jiru kanatti kennuu barbaada danda'a namni amma jiru kun akkas godhuu danda'a. Fakkeenyaaf laal dubbiin obboleessa kiyyaa biyya Afran qal'ootuun maqaan ittiin beekamtu kan rikoordii seenaa keessatti arge maqaan beekamu seenaa keessatti Fugugi. Jarri Fugugin jenne historikaalii ka beekamu naannaan kun magaalaa Hararii wanta namni akkasii kaa'uu danda'a. Nama hedduu barreesse. Kitaaba naan hin dubbisilleen jiraachuu danda'a.
fakkeenyaaf amma barreessitoonni Habashaatti fi Faranjiilleen irraa fuutee Oromoon Saawuz irraa dhuftee siin jaan. Jechuun Baalee fi karaa amma Mombaasaa, Jubaland, Somaaliyaa keessa Maqdishoo Saawuzin Somaaliyaa kana keessa as baatee siin jaan. Oromoon lafa san keessa jiraatu wanni ibsaanii jiru. Naannoo kana akka turte. Garuu gara kana waliin dhufnee siin jaan. Historikaalii yoo deemtee ilaalte ammoo Oromoon jaarraa Seelaffaa jaarraa Seelaffaa keessa akka zaayilaa turte jaarraa horatoo namni jaan akka Oromoon qarqara kana bulchaa turte ragaan jira. Namni jaarraa horatoo tulluu jaarraa horatoo akkuma nama jiru kana afaan Somaaleetiin Somaalee maqaan jijjiirre tulluu jaarraa horatoo akkuma nama sitti haasa'u kanatti kutaa oodal uummata gada Bursii keessa kiiloomeetira 144 magaalaa Hargeysa irraa ala tulluu jaarraa horatoo maqaa jiru hin jirti amma bakki sun bakki namichi taa'ee bulchaa ture. Arabni Makzuumiin gaafa kudhuma jaarraa Seelaffaa gaafa dhufte barreessitee jirti. Makzuumiin gosoota Arabaa keessaa ni beektanii miti warri ifaat jaaree isaanii. Makzuumiiti jechuudha. Makzuumii jechuun gosa sadiita Arabaa jajjabduu keessaa takka warri Umayyaa fi Haashimiyyoota warra lamaan polotikaa jajjabaa fi moor biizinasaan beekama warri Makzuumii kuni. Isiin warri Makzuumiin suni gosa agartee خالد بن وليد بن مغيرة المخزومي رضي الله عنه سيف الله المسلول كرسول الله بجنسني ويسام فات تشخيص ساروفا ورخانا ورد في ورد بيزنس زاد ودينان فاميلي نزي وني وقصة تنجو إنسان دفع تجاري قابس إنسان اللي خدماني جراني لويس ميردين كتاب The History of Modern History of Somalia كذاتي بل سيقا يجرا ورمون جارا سيلا فرقات يجرا so ونخن أغاته ملكا برنامج جمهور أورمو خسابه منامني بكسان جيرو خبران جيرو جارا سيلفا خسا أورمو نتجراتو مخزومي تروفي جارا سيلفا خسا أرجمله جارو ما سيلفا كوف أورمون زايلا ترتي جرام سندورس جراتو ترنجتو so نمانا جاي بوشرا خاسه نمني أورمو خسا نمني كن أتشبه ججون وان ما تفرجوا كم تكو ورده رغوا تفرجوا كم تكو غرو وني أتي أما maqaa harar kanaan Malik Ambaa walitti hidhaa qaba jettee dhiyeessuudhaas valid argumentii fuutee wanni ati ittiin debate godhuu dandeessu nama convince ittiin godhuu dandeessu hin jiru. At the end of the day dachiin afran qalloo irra qubatu fugugi malee hararii miti. Malik Ambar seenaan Malik Ambar san sobaa jettaare. Ana argettiin daladde gaafa kana daladde jee kan inni barreeffate san irraa seenessitoonni nama mootii biyya Hindii ture. Nama mootii biyya Hindii ture tokko namni mootii tokko hin kijibu seenaan sun kijibaa jetta. No nama katabe malee inni akkas jee an Hindii irraan dhumaan Harar irraan dhufe jee akkasitti kaa'uu isaa. Lakki wooma inni himee manii Abboo Naasir. Waan namni hangas guddatee biyya guddoo san bulche ummata guddaa san bulche akkamitti seenaa ifii osoo inni himatin yoo inni kaduu taate namni kamii barreessuu fi danda'e inni Hinditti gurguramuun lammaffaa moo sadaffaadha dhaloota isaanii ni beeytanii Abba Naasir jechi namni barsi himeetiin jedhani namni nama naannoo Harargee amma jennuun tanatti dhalate Sinkanen seenaa kana wannumti inuu siifin jabeessan Oromoon akka uummanni biraa jiru akka warri Habashaa jiru odoon taane akka warri Faranjiitu irraa fuudhee barreessu odoon taane dhuguma Oromoon uummata handhuraa uummata gaafa Afrikaa kana keessa jiraatu uummata lafa amma Harargee jedhaniin tanaa miti zaayilaa'uu gad bu'ee bulchaa ture ta'uu ragaan akka jiru si himan garuu there is nothing to prove wanni amma lafti tun Harargeedha kan jiru inni barreessa namni dhugaa barreessu kontekstuwaalaa jiru ilma namaa kun eessaan ilaala barsiisaan ilaala namni seenaa qoratu ilaala historikaalii lafa inni itti dhalate san dhugaa argate maqaa amma jiru kanatti kenne malee namni understand godhuu hin danda'u ilmi namaa beekuu hin danda'u akkanumatti saamirraa fuutee waan katabdu biyyi ati seenaatti argatte sun biyya amma namni ittiin beekuu katabda. We can argue that at this evidence and kabate fuldura deemu dandeessa. My understanding is when in is in rahase kun namni convinces in godhe it is enough. Akkana namni fair minded namni ta'e namni wala luchuftinu
وانين النحاس يكون my side of argument وان قرتي من ما وان proof تودن دو مقالان هرتون إيجا قافة وري تركي رخاسة بلشاد رخاسة إيجا سي شبكة ومان تاني نجد قلمي لنا تجد غاس مكونين رخاسة قلمي نجد قافة هرر أوراج جاجانين قافة ما ونخنون دين ولا فجرة وري من اللي كيس إيجا قابتن موتومان كن شبه ونمني برادو فين موتوما جيجيرا مالا قلمي نندا جير ونن أنسيتي هاسو وان proof قدو دندسو ديمتي فيتو مقالا ردقي فيتو هاجر جزات من السردقي فيتو توبان بيرو بستاتستيك دقي وانا دي اما proof قدو دندسو وانا قلالتي بيريتي جون يوكان همني بيجرو خاماس جرو أترى بكتنا رجرو ديمي وانا نهاسو كان proof قدو دندا you can argue أتي أما ونسوني نمني مالكام بركاسي أكاس جئ كتابي جتة سن كبتين ديمو يتين دندسا واي سنا أنوانم بيكو في وانم قرأتين ستي مملة دبر دبتي وانين أنجو فرادو سنجي ستي فانيسون دندوان you can take your understanding your opinion درو ديبي ساو كان الرار قتة أنا خلين أما سيه مخانة ديبتي أنا قابت اللي وان براتنا سيه مكمل مروى إتيانساني إتو علم مروى خنا خزدبا قدني أرسي خابربا قدني مبنى خنشا أفرقالو خسام بسات ورامارات وريوانسان كما شو مقرساتي فيه نموني برات اللي نيون نورمو إتدي بسني واسم برسان this is not true جانا من غيره دراغ باي برسه مرمى ميديا رتانا يبي تاني مي خنا ورا ميديا وردفتر sidage jira ademe fi jamal no dewi se ngechu jirani abana se fado ustad ergada di fama aga suma gafide amber bade amota malikam barsani ratti inkoranne abana se inkoranne fuldura khaisan namasena di aka qoratanitti abira khudno نلا لوانا فولدرا رجع ورا كتاب الهندي برسن نجرا كاور هندي تو خطبني جرا إسلالا tole khitaabticha inshallah sumarraa uni jira amma google irra barreessitanii argachuu dandeessan galatoomi adeeroo naasir waan isin jettan irratti gaafiin nan qabu seenaalee ammaan sirraa barreeffadheen jira inshallah waan afaan keetirraa jite maaliif jennaan nama seenaa beeku irraa fuudhaniiti seenaan san dhugaa ta'uu proofitti barbaadanii jedhan ummanni waa beeku tanarratti hoggaanas deebi'u kitaaban hararraa arkattan jette kana takkatan irraanarraa irraanfatte harar keessa amma kitaaba san barbaadaa hoggaan jedhe eessafaa akkaan dhaquu qabu taakka maqaa kitaaba sanii laama waan takkitti tanatti naa guutta maaliif jennaan boruu ganamaa harartanumas na biraa tana ka'ee halawu je'ee dhaqee bakka ati jette sanirraa fuudhee adeeroon keenya kun akkana je'ee gartee anummaan isinittiin deebi'uun waan hafan qabne inshallah taala tanatti naa dabalta takka maqaa kitaaba an haasawa ammaati haasawitti kana irraa arkadhu taakka ifi iddoon kitaabticha san irraa arkadhu maaliif jennaan harar yoo inni fakkeenyaaf harartuun guddoodha bakka adda addaa jira waan akkasii takka saniin sirraa barbaada takka gaafiin tiyya tana talamadaati ummanni gartee harar jedhamu kuni akka ammaati haasawaa seenaa keessatti nu haasoyte yeroo jalqabaatiif bara 1875 waan kana gartee hariiroo cimsuudhaaf harar jechi jedhamu kunu hariiroo cimsuudhaaf yeroo san jalqaba irratti abbaa gartee Amir Abdullahi akkaati jettetti Muhammad Ali Abubakar nama jedhamu si galte kan alatti gosa galee hariiroo cimsuudhaaf jechummaan kunu akka waan hariiroo irraa dhufee takka naaf goote لكي حمزة شي حمزة دوغورا ayyi mina sirreessi أولين أنجأني هريرون social and political relationship نمني مقالا هرتنا في أورمو إدو officially بني هريرو أومي إسا أنجي كن كنا سدد
saddeettamii torba saddeettamii shan dura kun hariiroodhatu jalqaba malee maqaan Harar. 75 jetti. Kun barreessaan ture bara. Mee obsa obboleessa kiyya rikoordii gootan pilee gochuu dandeessani. 1885 dura jarri 1875 hoggaa dhufu ni ajjeesanii barqaallecha. Hoggaa dhufan invaayitii godhanii namicha magaalaa Harar keessatti iyyisiisanii ajjeesan sana. Ni du'e sun hoggaa jarri dhuftu 1875 ni ajjeesan. Seenaan dheeraadha. Namtichi Amir Abdullahi jedhamu kun bulan sakkatti Oromoo godhe. 75 ni ajjeesan. 1880 meeqa itti maati? Hawanni kun moggaa. 1875 yoon jecha dogoggore rikoordii kiyya keessatti ilaali. 1875 gaafa jarri magaalaa Harar dhufan dura alatti gosa galee hariiroo political and social interactioniin aadamata Harariitii fi Oromoo iddoo akka jiraatu karaa bane odoo jarriin dhufin dura eenyu Muhammad Ali Abubakar. Muhammad Ali Abubakar. Eenyu ra'iisni yookaan amirri adaree saatu alatti gosa galee. Khayaroo sanii. Jarri hoggaa dhufu wannummaan zaayilaa dhaqanii uummata Turkii fidaniifu wannummaan achi dhaqanii warra kana Turkoo Egyptian forces gara Harariin invaayitii godhaniifu isa balleessuuf hariiroo isaa fi uummata Oromoo jidduu isan balleessuuf jarri dhufnaan alaaxuunuma ajjeesan akkuma caammaa nuurfaa ajjeesan akkuma horfoo jiloofaa itti balleessan akkuma kanarratti wanni si gaafachuuf adeemeeru uummanni kuni Oromoo wajjin hariiroo cimsuudhaaf hoggaanii fi gurbaa kana alabatan Amira Adaree yeroo saniif Amira uummata saniitii jette. Magaalaa sanitti. Uummata san magaalaa san uummanni kun duraan durse lafa san akkamitti dhufuu danda'e akkamiin magaalaa godhachuu danda'e yeroo tam dhufee bakka san qubate akkamiin bakka san of fudhatee tasaa jijjiirachuu danda'e. Okay. Irra caalaan nama arrabni isaa akkatti qajeelee jennee arraba keenya rabbi akkatti haa qajeeltu. Hanguman qoradheen hima malee waan hin beekne keessa isin galchuun barbaadu. Akka hubannaa kiyyaatitti jarri jaarraa sayilaffaa keessa naggadaan dhufan. Amma yeroo wanni addanaa baaftu hubannaadha moo seenaadha tammaa haasa'uu deemtu. Bar seenaan tunu understanding keetti mire understanding seenaan tunu bar. Jechuun seenaan understanding gimti. Seenaan waan lafa jiru. Okay. All right. Jaruma amma wanni dhufe kanaatu jara zaayilaa dhufa kanaatu yeroo dheeraa booda gada bursii fi isa konverti godhan diri uummata jan uummata Somaalee. Dura daaroo uummanni jan bakka sanuun jiru hoggasan ni hin jiran. Diri uummata jan kanaa fi Oromoodha qaba bakka san jiru uummata keessatti. Sheekh Ismail isin dhufne. Bakka zaayilaa jaamtu tan. Sheekh Ismail isin dhufne. Sheekh Isaaq illee hin dhufne yeroo tan. Ismail Jabarti jechuun abbaa daarooti jechuudha. Abbaa daarooti. Sheekh Isaaq jechuun uummata amma Somaalilaandii keessatti humna qabu kana. Nam tokkochi jiru bakka tana ugaaramne dhufu. Oromoo fi gada warra dir qofa. Dir jechuun Noorzen Somaaliyaa keessa warra jiru Isaa fi gada bursii qofa dir warra janiin kana. Uummata kanaatu konverti ta'e isaanii. Oromoon culturally resistant waan taateef ni diddee amantii fudhachuu jalaa warra jalaa. Ni konvertii kana qabatanii Oromoo dhiibuu jalqaban. Dhiibbaan kun jarraa kurnaffaa keessaa jabaatee itti fufe. Milkaanii dhiibanii lafti bal'attee booda ugartee akkasitti ifaat sultaan jaaran deemanii biyya keessa bal'atanii Oromollee dhiibanii jecha. Anga okay lafa zaayilaa jedhamtu tana wanni addanaa baaftu adeeroo kiyya lafa zaayilaa jedhamtu tana dirii fi qofaa jiraachuutu jette. Dirii fi Oromoo. Uummanni immoo adaree jedhamee amiirummaa fudhachuu deemu kun bakka tana keessatti immoo akkatti dhufaniin barbaada. Akkamitti akka bakka tana. Tole jechuun dirii fi lamaan kana malee dhageenyeef hin jiru. Amma gaa uummata kuushka amma naannoo san jiru kana keessa beeku Somaaleen isaan qofaa miti hawwiyyaan warri kuushota raawween warri jan kun gamas guddaatu hafee jira. Garuu Noorzen Somaaliyaa kana ka ture uummanni kuushota Somaaleen asliin
amma arabni nu araba gartee araba aaribaa fi mustaaribaa qabaami kanaami so adnaaniyyoota fi warra qaxaanii kana yoo fudhatte amma warri adnaanii mustaaribaadha malee arabaa miti araba aaribaa miti so akkasuma Somaaleen warri kun illee akkasuma Somaalaan isaan irra 100% Somaalee miti jechuun hin dandeenye Somaaleen asliin garuu diri Oromoo wajjin mata diri mata kanaa gochi jiraachuu ture indigenous African population ka jennuun kana akkaataan afaan Oromootii fi afaan Somaalee kuni walirraa jechoota hedduun itti walqixa ta'u as keessaa dhufa bakka kana keessaa dhufa jireenya kana keessaa dhufa Southern Somalia keessa waliin turanii Northern Somalia kana keessa waliin qubachuu turan historically by the way gaafa ummanni Arabaatu dhiibe walumaa galatti amantii musliimaa warra hordofuutu dhiibe Somaalee ummata Ajuraan Sultaan jedhan tokkotu dhufe Somaaliyaa gara Southern Somalia Ajuraan Sultaan ni beektan warra sani ka Oromoo gara siin dhiibe qaraadeen warri immoo Magzumaayit Empire jedhaniin kun warri gartee amma Magzumii kun garan Hargeysa irraa dhiiban Northern Somalia irraa Southern Somalia waan Oromoon amantii jaraa fudhachuu diddeef odoo convert ta'anii hagammachuma jirti Oromoon hoggasan keessatti Oromoon aadaa fi tanaaf amantii gadhiisuu hin dandeessu. Anyway, hoggaa dhufan gaama jaarraa kurnaffaa, jaarraa 11ffaa, jaarraa 12ffaa keessa sultaanni jabaatee bahee jirra. Achirraa lafa bal'ifachuu eegalan. Jaarraa 13ffaa keessa bal'atanii karaa amma hanga shawaatti deeman. Amma adaalii miti beekadhu ifaat sultaan irraa naasoo jira. Warra ifaat kana keessaa musliimoonni dhufanii bakka kana qubatan. Magaalaa Artana keessa qubatan muslima booda inamaatu deebite gaafa adaal dhufu amma muslimni katti kufe gaanii beeytan jeetti yaada warri ifaat deemaneeti akkuma Ispeenitti ta'an sanga Ispeenitti deemanii sultaana Amiiratti xiqqaa 7 moo 8 ijaaranii warri kaatolikaa tokko tokkoon dha'ee isaan balleesse izzaa dhabanii jechuudha Andalusiyaa keessa akkasuma ta'an shawaa ol dhaaneeti gandatti sultaana xixiqqaa ijaarratanii sheekotiin Affacaatee Amaari tokko takkaan dhufe isaan nyaate izzaan isaanii baddee sultaana xixiqqaa sheekotiin irratti mootii ifaat akkasi cabe jechuudha. Amaari isaan cabse. Hoggaa tanallee eega gaddee be'anii Harar tana akka gartee political and administrative center itti warri muslimaa itti fayyadamuu turan. Even adaalillee eegas jedha dhufe. Harar tana itti fayyadamuu turan. Ijas warruma alaaseena kanaatu dura akka magaalaatti tolfatanii saniin booda za commercial and administrative center godhatanii akkasitti deeman. Agosti adare warri alaaseena kun eenyu faatu? Barsiimeetiin jira Agosti amma akka dura itti seenan warra Makzuumiiti dura ka seene dura Zaayilaa. Boodarra hoggaa dhufan ammoo wanni jabaatee bal'ataa dhufee jira amma jaarraa dhuma jaarraa Saayilaffaati jedhu ka seene gaafa amma hoggaa 100 jira gaafa amma jaarraa 12ffaa 13ffaa gisee gootana ummanni biraa seenuu jalqaban jechuudha amma warri asliin isaanii Turkiitu jira warri asliin isaanii Giriikiitu jira namni alarraa gaafa san koridooriin kun jabaadha bakka tana keessa nagadatti jabaadha bakka tun ummanni Oromoo kun naggaadeedha ummanni Oromoo kun ummata humna qabu ummata dandeettii qabu turan Arsiin baalirraa jalaan anniyya keessaan deema ture anniyya akka ammatti ilaaltan kanaa miti powerful turte anniyya zamana san keessa trade corridoorii kana hagas asirraa haga Sidaamaatti irraa kaasee anniyya keessa baalirraan akkatti deema karaan kas ta'u ture kana viidiyoo tiyyatanii waa'ee anniyyaa fi ala haasawee takka yoo dhaggeeffattanii yookaan fuudhaa nama maxxansaa viidiyoo san shabboo miidiyaa irratti naasa'e noonu lakkee yuutuub adda irratti naasa'e akkaataa itti dajjaazmaash ganamii namni jedhanii bara 1967 akkamitti kan ummata kan cabsee gara mul'ata kana balleesse anniyya akkamitti kan balleesse magaalaa ganamii tajaajilatti naannoo anniyyaa san isaa dhaabe maqaa namicha saniiti akkamitti akka bataskaana baddannootti ijaaree baddannoo Maariyaam akkamitti anniyyaa beetakristaan anniyyaa ganamii beetakristaan akkamitti kan itti dhaabe maal akka inni dalage akkamitti anniyyaa yoomse haala akkamitti kan disturooy godhe haasayeetiin jira. So ummanni kun ummata jabaa turan ummanni Oromoo kun ummata laafaan turre. So trade corridoriin kun jabaadha ture kanaafu ummata Oromoo kana gradually waan amantii didaniif dura ummata Habashaa qofaa miti kan miidhe ka wanni keessaa nu baase yeroo biraa akkaataa wanneen ummanni gartee kuush warri agaw akkamitti ka Tigraay keessaa fi Eertiraa keessaa cabee bahee
yeroo biraa taarikaa dheeraa bal'isee hedduu ija namarraa banu waan guddaa tokko yeroo biyya guyyaa biraa waltajjii onaa qopheessan gara siinnan haasawa. Akkamitti akka warri agaaziyaan jedhan akkamitti akka uummata kushoota irraa aangoo fudhatanii zan booda warri zaagwee diinastii qajaaniin kun deebanii rikileem godhan aangoo isaanii Aksum namni ijaare baay'isee wayi uummata kusheen wayi namni warra piraamiida Masri ijaare warra kushii ana karree kushii namni ancient civilization irratti kan hin qorannaa gaggeessu. Osoo achiin barree hararaan waan waan amma seenaa Banii Makhzuum ummanni Banii Makhzuum kan gartee lafa Makkaasan jiraatu achirraa ka'anii kamitti biyya Zeelaa kana dhufanii achirraa ammoo Hararitti bakka qabatan waan jedhu kana qabatama seenaa kitaaban ati harkaa qabdu jira. Kitaaba san maqaan haadhe. The Modern History of Somalia kitaaba jedhamu ka Louis Meriden piece of writing warra Makhzumi hunda maqaa kitaabichaa The Modern History of Somalia. Bal'aadha isa bonni san jala deemtee inni riferensii qaba. Tokkicha sayyoo qaccee qabde kitaabota jiran hariiroo Oromoo fi Gada Bursii achi keessatti argita. Uummanni Isaa kun irraa ol jedhanii uummanni Isaa kun qorra ala tole maqaa kitaabtichaa qabadheetiin jira. Thank you. Kitaabticha kana fuula meeqarratti argama takka bakka waan amma ati haasofte kana akkamittiin argachuu danda'a? Akkama gaabii kana na gaafatan ana kitaaba The Whole History Library dha manna kiyya kitaabni guutuudha. Akkamitti fuulaa fi wanni na gaafata? How do I know that? Okay. That's not fair question. Boruu ganama That's not fair question. amma hoggaa laayibii tiraabee kitaaba kana dubbisuudhaan jalqaba amma haya kitaaba reekuun tana waa'ee gartee naaf si gaafii fixadha eenyu haasa'u jira Taafachuu osoo hin taane seenuma qofaa irraa naaf si gaafii gaafachuu jira bakka eenyu dubbachaa jira Arif mana Arifee hayyicha keenya gaafiin gaafachuu jira irraa hin baru jira taafachuu miti gaafuma no seenuma qofaa irraa baratu kijibsiisuu fi miti waa hunda barachuu miti akkanuma barachuu mi evidensii qabaachuu gaafii isa duratti hin dhaabbannu qabna ni duratti hin dhaabbanna tole amma gaaya Harar seenaa waa'ee Harar taate haasofte Harar keessa argattan jette san kitaabni san maqaan kamii iddoon nuti irraa argannu eessa Adeeroo Naasir? Kitaabni waa'ee kanaa si ibsu an akkaataan itti waan kana ifi qoradhee itti ga'e bulchiinsa gaafan biyya jiru an ijoollummaadhaan inni waa barachuu eegale investigeet godhee kitaaba dhalaa wanni tana magaalaa Finfinnee tana dhedheetuma warra rikoordii durtana laalu kana yoo asi qaafatan itti kan dhedheetuma deemtee laalta. Agar gizaat ministeerii keessatti waan katabame nan laale waan achi keessa jiru bulchiinsa gaafasii keessa nan ture nan laale. Kitaabota Italian colonization and Italian waraana Xaaliyaatiif kana keessa waan ture nan laale. Akkamitti akka isaan hambifatanii by the way everything waan an sitti haasa'u akkanama amma Professor Muhammad yoo dhufe gaaftee amma sanoo kitaaba sanii maqaan haa himu kitaaba akkasitti ni gaafata amma namoonni deessu dhufam kanallee kitaaba maqaa hime kanallee kitaaba akkasitti gaafata. Lakki wanni niin fade Adeeroo Naasir naa'u sigaana akkatan jala kochiisina wanni fade Adeeroo Naasir Hararirraa argattanii magaalaa Hararirraa argattanii jette magaalaa Harar san iddoon nuti irraa argannu eessa kitaabni maqaan eessaa qofan si gaafadha Adeeroo fi atiin nuun jee barruu jira magaalaa Hararirraa argattan waan amma yoo deemtan dhiixanii ilaaluu dandeessanii nuun jette maqaa kitaabticha sanii iddoo bakka saniitiin barbaade. Okay, thank you. Amma hayyuun tokko hoggaa dhufee wanta akkasii himanii dhaggeeffatta deemteet wanni goota malee everything waan an haasoo kitaaba sanaa himi jechuun aadaa miti qajeelaa miti ammoo siif hin deebisata Harartan. Ammaan diddaaf oduun taane ani qajeelaa miti akkaataan itti na gaafataa jirtu.
deemteeti waan adeeroo generation ammaati kanaaf yoo jirteefes nurra laalina dhageeffadhu obboleessa kiyya. Every step waan amma nurratti haasa'e kana hunda tokko tokkoon kitaaba naaf itti hayyuun tokko yoo dhufe seenaa pireezenti sitti godhee waan hunda akkas naaf itti hin jettuun this is not the way to akkaataan itti wanni godhu. Ammoo eegana gaafatte siifin maqaa hararkan. Waan hararkana waan warri hararii barreessan kana distorted godhanii waan isaan kataban yoo isin jalan deemne maqamaa bashaa qofa laala malee waan jarri hararii kun hayyoonni isaanii barreessu namni keenya laalu. Waanuma existence ummata Oromoo kana diinaa godhu waan isaan kataban. Magaalaa Hararii yoo deettee taariika jedhanii waan isaa walitti qabatan yoo laalte irra hedduun isaa waan Oromoo tana inumaa'uu Hararii miti Harargee tana kileem godhanii jarri Hararii miti. Biitunu biyya teenyaa nama dhufee nurraa fudhatee siin jaan kitaaba akkasii argita yoo everything Harar yoo jette amma online wanni isaanii wanni godhaa Google godhaa everything Harar jaa Google godhaa wanni isaanii keessatti ni argitan kitaabota waan isaan kaan hunda argitan Google godhaa everything Harar jaadha. Gaaffii lamaan qaba gaaffii lamaan qaba Ustaaz Hamza. Ni gaafata amma haafitu Harar municipality keessa seenta municipality maal jettaninga masagaa jabeeti moo maal achi seentaa achi keessatti raas mokonnan akkatti bulche maqaa kana akkamitti ka moggaasan maal akka godhan achi keessaa argatta. Kabiraa namni Faransaay barreesse Richard Barton kitaaba dubbise barreessa The Exploration of East Africa or no the first step in the Horn of Africa title science resembeku and the exploration of Harar kitaaba jo Richard Barton inka katabame dubbisu dandeessan waan ammaa jette kanarratti jechuun kanarratti illee isarratti illee dubbisu dandeessanii wanni guddaan simply maqaan Harar kun yooma akka moggaafamee fi Harargee Harar awraajjaa waan reefu haasa'amu tokko jira. Kitaabticha maqaan barreessi waan saniin katabachuutti hin jira dhiifama. Richard Barton jii katabadhu the first footstep in the Horn of Africa akkasana fakkaata. Or jeeti the exploration of Harar. Adeero asirra waan tokko karra waliigallee bira kutu ane waanin irraa faame hunda keessa Harar duraan jira geettii daanii jettee mire. Okay, ati amma ordera saati kamale. Alakkinen deebisaa fi Hamzaa obsi suma qofaan si qofaaf jallisna qabaja marga qabade obsi Hamzaa. Harar dur jira. Kitaabtichumaa tartiibaan fudhachuu fadhe deeroo kiyya kitaabticha ammaati. Siifin deebi Hamzaa kiyya abshir. Abshir kitaaba qabate kanaaf hin deebisaa kenna. Hamzaa godhadhume burqa namni hundi mi'uut godhadha. Kitaabtichumaan baruu fadhe. Kitaabticha. Ayyee. Si deebiseetiin gurbatti dabra. Tole ayyee kitaabticha maqaa isaa naa laale akkan hin dogoggorre si jala. Malakki hin Google yoo gootee ni argita kitaaba kana. By the way, ka modern history of Somalia ka juusan online argatan bituun isin hin feesisu firiidhaan argatanii dubbiftan san. Ayyee kan akkaan Google godhuuf Google keessaan jira amma natti. Amma Lewis Meriden namni barreessee san argachuu dandeesse san. Hammaati itti ka barbaadinaan jette san maqaan maali? The first step in the Horn of Africa. As jalan na barreessa mee adeeroo kiyya dhiifama hojjedha. The first foot step. Bar kitaabni kun beekamaadha. Kitaaba namni hundi beeku. Kitaabni sun. Is good.